qeerroo qarree jirtanii hundi keessanuu. Okay, amma na dhageessan. Hanqaree fuuna dhaga'uutti hin jirtin jechuu bar. Way qaanyii akkamii kana cal jettanii tatteessan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oliyaad qeerroonis assalaamu alaikum naan jee waalaikum salaamin jechaanii ture. Qorataallee naan jechaa ture. Garuu na dhaga'an turre haa hundi keessanuu. Mallattoo naa hannuu isinirra ture bara guuran dhageenye sagaleen ta'e hin dhageeffamtuu garuu amma hirriibaa hoo jirtan isinirra laalu mee shaayis dhugaa bunas dhugaa agartee mirqaana at mn akkam jirti welcome atilleen kottu Maali caala appointmentii qabdaa interviewdhaaf interview akkamii interview akkamii mee addanuu baasi ta asiiti moo ta keezii gartee sittiziinaati moo tan keezii akkamii interview nati qabdu. I'm Oromo first. Amma hirriibaa hoo jirta? Akkasii kastaanaan shaayii buna irra kaayedhu dhugii. Keezii spouse okay. Tan maali I-130 dha moo I-129 keezii tam qabdu. Yoo spousal taate I-130 takau garte I-129 Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Warriga amma hirriibaa haa jirtanis nu bira amma galgala irra hedduun namaa welcome korpii kanarraa ni gaafata. Garuu immoo waan inni isinii himaa jiru waan welcome korpiirraa na dhaga'an jirtan fakkaatan irra hedduun. Welcome korpiirraa abdeetiin takkallee nu jiraachuu hin danda'u ni sin jiraatus ilaa hanqa wanni US raappii kuni karaa tokkotti adda ba'u. Dura gartee US raappiidha murteessaan kan heeraan jaaramee jiru. Dura gartee san irratti du'aa godha. Oh, okay. NBC galtee jirta? Eessa jirtaati? Caala eessa jirti? I think keezii ta'e keessaan na dubbisi. Yaa eessa jirti? Yoo Itoophiyaa jiraatu taate yoo karaa keeziin teessan karaa Itoophiyaatiin qadaatu taate NBC'n dafee interviewdhaan isin qaxaruu hin danda'u beeki kan. Because Ethiopia akka malee baaklaagii qaban yoo xiqqaattee amata lamaa fi cinaafa akkana gartee si tursiisuu danda'an. Warraan gargaaraa jirutu jira warra gartee keeziin isaanii 2022 warra naqe ilaa ammaan tanaa warra iyyaamin. Akki gochuu qabduu tartiiba tokkotu jira. Tartiibni san ati jala deemuudhaan murteessaadha. Maaliif yoo tartiiba san gartee dursa waan keeziin ta'e irra jirtu baruutu sirra jira. Indeen achi booda tartiiba ati jala deemuu qabduutu jira. Kasi quba qabaadhu.
waa'een gartee gama tokko tokkoon koomentii keessatti gartee wanni nani hedduu arkaa jiru obboleeyyan keenya qeeroo fi qarreen warri gartee biyya alaa biyya adda addaa keessa jirtan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kana akka malee jaalachuu keessaniitu na mul'achaa jira. Keessaafuu gartee obboleeyyan keenya warri biyya keessa jiruu fi biyyootan Arabaa keessa jirtan Doonaald Tiraamp akka malee jaalachaa jirtan. Maaliif akkana jaalachuu jirtanii dhugumatti gartee ilaamaan tanaa naa galutti hin jiru. Ogguu isin koomentii gootanii fi kana ogguu laalu akka malee Doonaald Tiraamp gartee hedduu jaalachaa jirtan. Maaliif waan inni gartee biyya Ameerikaa keessatti hojjechaa jiruu fi akkasuma sanitti waan immigireeshinaas haa ta'u waan ikoonomii haa ta'u waan gartee isin irraa jaalattan hin beekne garuu immoo akka isa kana akka malee jaalachaa jirtan ifatti gartee adda baahaa jira. Kana qofa otoo hin taane inumaatu pirezidaantii Ameerikaa keessaa kan gartee ummanni keenya ummanni Oromoodhaa akka malee jaalatan irraa haasawaa jiran Doonaald Tiraamp jechuudha jeetii yaadaa jira. Maaliif warreen amma duraa gartee yeroo hedduu nuti biyya alaa biyya keessallee turree takkaa'u gartee pirezidaantota Ameerikaa irraa namni nuti irra hedduu gartee akka ummata Oromootti irraa dubbachaa turree takkaa'u jaalachaa turrees jaalachuullee jechuu hin danda'u garuu immoo fedhaa turre yoo jenne pirezidaantii Clinton faa kan tarmii lamaaf bara gartee 96 irraa eegalee ilaa hanqa 2000 diidaa biyya tana bulchaa ture jechuudha. Or 1992 irraa eegalee 1992 irraa eegalee then 96 haareetti filame ilaa hanqa 2000 biyya tana bulchaa ture. Itti isa booda aansuudhaan namni keenya irra hedduu gartee akka malee irraa haasawaa jiruu fi jaalachaa jiru Doonaald Tiraamp fakkaata. Kun immoo waanuma gartee kophaati. Keessaafuu yeroo inni gartee ammaan tana keezii refuujii akka malee rakkisaa jiru kana keessatti ammaasis poolisiin isaatilleen tan akka malee rakkisaa taate kana keessatti inumaatu gartee yeroo ammaan tana warra biyya alaatirraa heeraan ala dhufan irree gartee namni keenyaas hedduutu keessa jira. Warra kanallee bikka gartee isaan jiranitti barbaannee qabnee biyyi isaan irraa dhufanii deebisuu qabna. Takkaa immoo biyya baqaa biyya biraatti gartee isaan darbuu qabnaa jedhee yeroo inni dubbachaa jiru jechuudha. Harka keessaniin gartee akka Jiisasitti dhugatti Jiisas maqaa bareedaa qabdaa yoo dhugatti gartee maquma kee ka dhugaa ta'e gaariidha. Haa taatu immoo silaafirraa jijjiirte gaarii na fakkaata. Maaliif maqaa Jiisas hogguu jaangaa maqaan isaa ka dhugaa illee Jiisasii miti beer. Maqaan isaa ka dhugaa Jaashuwaadha. Akka isii kanatti gartee sheer godhaa. Sheer godhaa, laayikii godhaa. Maaliif yaamaa gartee obboleeyyan keessanis saayibootan keessanis akka gartee warreen dheengadda gaaffii gaafachuudhaafillee yeroon harkatiin ni jiranii gaaffii harkachuu warri barbaadu gaaffii gartee qabdanii irratti deebii harkachuu warri barbaadan dhiyaadhaa. Umar ati faadha warri gartee keessaan gaaffii adda addaa na gaafachaa ture. Yoo gartee processa Kanadaadhaa apply gootu taate akkamittiin beekuu danda'a jettee gartee gaaffii adda addaa na gaafachaa turte. Kanallee irra deebi'ee si himeetiin jira. Gabaabinumatti akkaataan itti beekuu dandeessu iimeelii ati itti guutte san barbaachisaadha. Iimeeliin ati itti guutte san
sanitti deebii sii deebisanii siin jee komentii keessatti karaa gama duubatti guna barreessitu yoo garteen beeku. Duuba gaa hundi keessanuu gartee sheer godhaa walii daddabarsaa. Ammaasis gartee wanni hedduu namni keenya gartee hubachuu qabu. Si deebisanii jiraniimi hedduu barbaachisaadha. Ogguu si deebisan waan iimeeyilii irratti gartee tartiiba si kaayan san jala deem. Okay? Yeroo gartee hin murin hin gubin irraa hin turin tartiiba san gartee jala deebii itti deebisii. Ammaasis akkaataa gartee hujii itti argachuu dandeessus achi gubbaarra websaayitii gartee Canada.ca gubbaarra ni jira. Yoo hujii si barbaachisu taates laali walitti hiisisi. Akkasitti gartee piroosesa jala deemadhu. Okay? Piroosesni kee hanga ati irratti hojjette fuuldura sii tarkaanfata. Kana beekaa. Kuni inumaatu gartee nama hundaaf. Obboleeyyan keenya warreen gartee biyya baqaa keessa jirtan hunda keessaniifuu piroosesni keessan hanga isin irratti hojjettanii fuuldura isinii tarkaanfata. Hamma isin nama piroosesa isinii godhaa jiru itti bilbiltanii yaadachiiftanii gaaffii gaafattanii arra gartee maaltu haaree maal godhaa jirtan jettanii gaafattanii gartee itti dhiyaatan takka immoo warra ejensii gartee piroosesa isinii godhaa jiru itti dhiyaatanii gaaffii gaafattan piroosesni keessan if dura isinii tarkaanfachuu danda'a. Amma nam tokkotu jira warra gartee karaa Kanadaas haa ta'u Awustiraaliyaas haa ta'u piroosesa faa naqatee Ijibti keessa faa taa'ee Keeniyaa faa keessa taa'aa amata lama faa odoo humaa takkallee imbaasii irraa hin dhageen taa'u jiru faatu jira. Warri akkasiisan ifumaa fi gartee piroosesa keessan lafatti hambisaa jirtan. Piroosesa keessan fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf imbaasii yeroodhaan qunnamtanii gartee maalirra jira jettanii gaaffii gaafachuu qabdan. Yoo isaan gartee piroosesni kee bikka kanaa jiraas jaanii sii himan akkasitti gartee ati bikka jiru san ni beeyta waan irra jirtu san hubatteeti teessee eeggatta. Yeroo hamma isaan eegisiin jaan. Odoo isaan irraa deebii hin harkatiin cal jettee yoo hateessu taate hedduu rakkisaadha jechuudha. Isin galee miti waan hin jechaa jiru. Harka keessaniin taap godhaa. Inumaatu gartee ammaasis irra deddeebitanii gartee wanni takka ta'e isin hubachuu qabdan. Dursoo ifii teessaniif piroosesa keessan kan gargaaruu dandeessan. Ifii teessaniif yeroon gartee dursoo waan isin irraa irrate jala deemtanii bikkaan ga'uun isin irra jiru. Yoo isin hamma dandeessan gartee irratti hin hojjenne namni piroosesa isinii godhe kuni isin gargaaruudhaaf. Maaliif nama gartee ifiif jiruusaa jala deemachuu jiru ta'a. Takka immoo nama informaationa hin qabne ta'a. Saniifuu hamma gartee piroosesni keessan itti deemaa jiru takkaa'u namni isin dura jiru takkaa'u namni isin booda naqate isin dura deemu hin eegina. Kana gartee irratti hojjechuun isin irra jira. Keeniyaa wanni haareenii piroosesni Keeniyaadhaa lammee waan takka gartee inumaatu bagana yaadachiifte. Piroosesa tokkootu jira kan warra ejensii kana miti kanallee miti. Ilaalaa fime na obsa waan takka gartee kanin asirratti isin dhiyeessuu barbaadeetu jira. Okay. Laal piroosesa kana
namaatu na ergee jira. Warri gartee RSC Africa jedhan kuni agency. Amma agency'n agency'n kuni bikka adda addaatti hojii eegalaa jira. Agency'n gartee RSC jedhaniin Keeniyaa keessa, Ugaandaas haa taatu bikki gartee isaan jiran hojii eegalaati jiran. Hojiin isaanii akkamii nama gartee processa godhaafi jiran qunnamaati jiran jirru kun. Processni kun gartee akka duritti calqee taa'utu hin jiru. Tarkaanfachuutti jira, sosso'aati jira. Isin gartee jala deemtanii quba qabaachuudhaaf laa gartee RCS is processing certain instructed by PRM and State Department organization. Processa gartee karaa agency adda addaatiin hojjetamaa jiru. Warri gartee warreen agency'n gartee RSC jedhaniin kuni processa godhutti jirraa jedhaniiti ummata processa isaan biraa qabu qunnamaa jiran. Kuni waan haaree. Okay? Kuni waan haaree. Dhaamsi kanaa kuni nama hedduurraa nagahee jira. Processa gartee akka duritti akka gartee baatii lameen dabre kanatti wanni ta'aa jirtu hin jirtu. Processni gartee bikka adda addaatti sosso'aa jira. Amma gartee akkuma gartee asirratti dubbistan kana. One love akkam jirta nagayami? Welcome. Welcome. Nuti nagee jirra, isinis nagee jirtaniimi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anas man akkam jirta? Welcome. Haro akkam jirta? Atillee welcome. Hundi keessanuu baga dhuftanii share godhaa walii daddabarsaa. Warri gartee ammaan tan hirriba haa jirtaniis buna dhugaa, shaayii dhugaa, ganama gaa inumaatu nuti gartee warri harargeedhaa hedduu shaayii dhuyna ganama subiidha. Dhugatti gartee warri maaltu haareyaa jettanii gartee gaaffii gaafachaa jirtan waa hedduutu haaree, waa hedduutu sosso'aa jira. Ejensiileen adda addaa kan gartee Joordan jiru, ejensiin Keeniyaa keessa jiru, ejensiileen akkasuma sanitti Ugaandaa keessa jiru, processa tokko irratti hojjechuu jiraachuu isaanii ibsa kannaati jiran. Kuni warreen gartee ani na qunnaman keessaa waan harkadheen isinii himaa jira. Okay? Processoonni kuni processa gartee karaa UN'tis haa ta'u, karaa US Rapid'tis haa ta'u, garuu immoo welcome corp qofaa miti. Processni gartee hedduutu jira. Kana keessa gartee akkuma na duubatti arkitan kanatti gartee amma warri gartee maqaan isaanii RSC jedhaniin kuni processa tokko kan gartee sababa gartee Pasito versus Trump irratti qophaa'ee jiru kana irratti hojjechuu eegallee jirra jedhaniiti dubbachaa jiran namallee qunnamaati jiran.